Meera abdii kabajamoo meera garaada Jarmanirraa artistii keenya barreessaa walaloo guddaa hiriyaa kiyyaa banamaa welcome warra sii komandoo kabajamoo dachaas Oromoo kabajama artistii keenya ulfaataa welcome abshir Yasin Taju Gaogana siyaasa ijoolleen teenya viidiyoo fuutee TikTok gubbaadhaan jirti beekta. Namni an TikTok fi YouTube hin qabu beekta. Takka waa YouTube fi TikTok dalageen beeku dubbii maallaqaa keessa hin jiru. Hussein Muhammad Fahmi Dalloo kabajamoo welcome dhimma michiyyoo teenya talliibiyatti qabamtee takka gaawwan takka waaniin qabee jalaa taa'uun beeku waan sana dhimma obboleettii teenya talliibiyatti qabamtee michiyyoo teenya tasii komandoo obboleettii tiyya takka irraa gattaa'een beekuu jechuu bilbila isaanii himuun hin ta'u gaaga'ama waan ta'eef silaa dameetikaa keessa jiraatanii dameetikaatiin nafarsee isaan qabaa jechuu jarasan targeeta keessa galfadhee jechuu dameetikaatiin ala taha bilbila isaanii immoo namoota himamuun taaneen namoota citaawaa ta'aniin bilbila isaanii argadheetiin jira bilbila isaanii itti bilbilaan bilbila isaanii na jalaa kaasuu didanii sagaleedhaan sagalee oowwaa osoo hin taane sagalee lolaa osoo hin taane sagalee nama mararuun ergeefi jara dallaalaatiif sagalee nama mararuun ergee fi haati tiyya isii maleen qabdu anaa fi isii maleen qabdu dadhabduudha haati tiyya aya obboleeyyan kiyya anjeen afaan arabaatiin haati tiyya dadhabduudha haati teenya dadhabduudha yatiima jireenyaan jijjiirradha jettee biyyaa baate haadha qabdanii isinii saadhatee isaniif ja'a haadha teenya ijji baquudhaaf deemti rabbiin jazaa isiniif kafala obboleettii tiyyanaa gallakkisaadhaa maqaa keessan kabajamaadhaan isin gaafadhaan je'eeni jarrinis nahanii sagalee barreeffama naa deebisanii jechuu waa'ee keenyaa bakka takkatiin dubbatin obboleettii teessiif gadhiifnaa ja'an waliinuu deebi'ee eeggannaa jechuu siif gallakkifna yeroo gabaabatti siif gallakkifnaa ja'an ati nama gaariidhaa ja'an maaliif jechatu waa tolcha jechatu waa balleessa waan ta'eefi akkuma teenya tasuudii san silaa tasuudiitti gartee dheengadda shuguxiin ajjeesan san taniin guyyaa lamatti baasisan jarallee fuudhee hidhatti galcheessan salaa kanleenis waan hin taaneen godhaa jechuu silaa as keessa dameetikaatiin ala jira biyyi Liibiyaa jeeqamaadha dameetikaatiin ala jirtii jechuudha dameetikaa biyya taateen gartee dameetikaatiin qorachuu danda'a siigalee anis dameetikaati waan ta'eef dameetikaa addunyaati wajjin dalaga waan ta'eef rakkoon qabu akkamitti akka ta'e akkamitti akkana ta'e na gaafachuu eenyumti nuun qabu jechuu kiyya kunichi tiimataa kiyyatti this is personal life itti naan tajaajilamuudha siin tajaajilaa jechuu ifa kana dura isinis tajaajilaa ture amma isinis tajaajilanii jechuu waan barbaadde irratti kanuma rakkoo ta'e qofa himachuudhaan barbaada solution asiif hin kennaa jechuu akka kanaati yeroo isiichirraa naa gallakkisan imbaasiidhaan imbaasiin biyya Itoophiyaa achi jira imbaasii saniin ambaasaaddarinaaf gargaaraa ambaasaaddaraan fuudheetiin biyyattii isii galchaa jechuu obboleettii tiyya ziwee isiin tanaa jechuu dubbiin hanga miciyyoon baatutti tooftaadhaan deemuu feetii jechuu tanaaf fi waa hunda raabsuun hin ta'u jechuudha arabni rakkisaadha sammuunsaa maaliif yakka waan hojjetaniif dubbiin badduudha waan ta'eef ni hubattan gaha namni harka namaa jiru aangoon qabu waan fedhe dubbachuudhaafis taayitaan qabu wanni guddaan obboleettiin tiyya naa bahuudha jechuu taliibiyaa jechuu haatiinis jajjabina akka argattu isinis jajjabina akka argattan waliin dhamaanee jirra obboleettiin teenya nuuf baati biiznillah jeetiin tana xumura akka kanaati kabajama uummata Oromoo hawwanii fi manguddoon ulfaatoo shanyii tiyya kabajamtuu kan kiristaanaa kan muslimaa ta'u waaqeffataa barcuma keessan irratti nagayni rabbii isiniif haa ta'u yeroon jiru ani ilmi keessan ulfina guddaadhaan daddacha heeraa fi seeraa
ulfaata barcuma kiyya kabajamaa dabbal mootii garaa hundee bareedaa fi inta miidhagaa anoodaa bultom the greatest United Kingdom irraa UK Shalom dhimma abbaa kiyya fandishee kabajamaa ulfaataa namarra jirtanii jechuu waan isaan dubbatanirra gamaa gamana dhukkeerraa kaafamaa jira jechuu lakki ilmi abbatti seera muru ilmi abbatti murtoo hin muru osuma abbaan kiyya kun gachiibsee na qalellee gachiiseetiin isaa qalama abbaan kiyya na arrabsuun abbaan kiyya na xiqqeessuun anaaf ulfina guddaadha malee salphina guddaadha miti kana waan ta'eef hin arrabsina hin xiqqeessina abbaa keessan kabajaa jechuu kiyyaan isinii dhaama abbaanii fi waanuma fedhe yoo godhe akkuma fedhe yoo je obsanii dandeeyuun dirqama rabbiiti malee sodaa namaatii miti milkaa'ina an shanyii nabii Ismaa'eel kan abbaan isaa gachiibseetiin si qala jennaan eega rabbiin keessee ajaje naqalii jeen sanirraa shanyii abaaramtuudha miti waa'ee gosaa yoo ta'e gosti tiyya Oromoodha Oromoo malee Oromoon gosa biraan qabu Oromoo keessa nama akka namaati I am human lammummaa yoo ta'e Oromoo bira dabree lammii biyya Ingiliz guddoo alama kanaan gosa gosti nan beeyneehu na lammoomsitee namootoomsitee naan teessee jechuudha lammii Ameerikaati Shalom abbaa lafaa Ali beekumsaan qabuun ummata Oromoo tajaajiluu malee an saree Oromooti gosti tiyyammaas dhaggeeffadhu sareen Oromoo kan diinatti namarraa duutu galata guddaadha qaba sareenu jechuudha adurreen fiitu adurreen guddifatanuu galata qabdi sarummaa kootiin ummata Oromootiif dutuu malee Oromootti dutee hin beeku Oromoo diigee hin beeku waan hin qabu ilmaan Oromooti hojii qooddachuu malee sarummaa kootiin Oromoo nama ta'e miidhee hin beeku nama Oromootti dutee hin beeku akkuma hundi na ragaatti nama Oromoo ifiin ja'urraa na saricha Oromoo kana tuffatamaa kanatu arrafamaa kanatu eenyuma caalaa Oromoof hojjete akka sadarkaa addunyaatti gurguddaa na jiru caalaa kanaaf saree jaban maqaansa obsaa ja'ama goobazusha mashaallau sumu kanaaf abbaa fi waan fedhe sitti yoo naqale jechaa mitiin siin jee bara wallahi mormaan itti kennaan siin jee osoo alagaa ta'e garuu sa'aatii 24 keessatti isa bakka san hin bulchu ture osoo alagaa ta'e namni osoo isa abbaa kiyya fandishee ta'uu baate sa'aatii 24 bakka san irraa diileetti isa godha ardii sana gubbaa takkaa ilmi dhiiraa na jala dubbatee hin beeku abbaan kiyyaas diileetti isa godha ni beekaa jechuudha abbaa fedhe diileetti godha abbaan kiyya ka calanqoo san isinitti jaare siidaa hangas ga'u anoole ka isinitti jaare abbaan kiyya sarummaa isaatiin ka siidaa ishee bakrii saphaloo isinitti jaare sarummaa kiyyan kan muummicha ministeera kan akka Johaar faa kan akka Lammaa faa gurguddaa arkitu kana kakaa'e an sarummaa kiyyan osoo nama Oromoon ta'in jechuun saree Oromoon guddifateen ta'uudhaan an saree Oromoon guddifateedha you understand me Oromoo ifiin jechuudhaaf sadarkaan kiyyan ga'e waan ta'eef isi warri Oromoo taatan jabaadhaa you understand me sirba afaan Ingiliffaa immoo sadarkaa kanatti yoo dhufte qofan si dhaggeeffadha ijoollummaa tiyyarraa eegalee abbaan kiyyaas muuziqishaana guddaadha amali birraa faan amal Michael Jackson faan biyyaan itti Ingiliz waan ilmi namaa naan taane naa taate faranjiin anaaf
dhaggeeffadhu kunoo aliin as keessa jira. Maallaqa miliyoonotaan na wallaantee miliyoonotaan mana naa kireessitee miliyoonotaan na hiidii jechuudha. Aliin kun keenya kabaaleeti. Isa wakiilli kiyya kalafatanaa. Dooktara ijaatiin qaba, ka gurraatiin qaba, ka sammuutiin qaba. Sirboota isaan na ajajaniin dhaggeeffadha. Maqaa nabiitillee kan hin kaafne, sirboota keenyallee kan hin kaafne waan na oowwisuuf, onneetiyya waan na bobeessuuf dhorkamaadha. Perfect. Dhaloota kiyyaas muuziqoota addunyaatiin hin qaraa jechuudha. Akkumaan nashiidaa si kaa'u abbaan barbaadde nashiidaa narraa fudhattu, abbaan barbaadde immoo muuziqaa narraa fudhataa jechuudha. You understand me? Maqaa Oromoo kan itti keessan qabu my boy, welcome. Waa takka waan hin godhe uummata Oromoo xiqqaa guddarratti yoo amantii ta'es amantiidhaan ka'ee falmu, yoo dhaabatees dhaabaan falmu, dhaabaa fi dhaaba kanii wal nyaachise, hoogganaa fi hooggansa kanii wal nyaachise, eega tokkummatti si yaamu, kaniin kutaa fi gosa wal nyaachise, eega gosti diigamte ana kophaatti jakaas gubbaa isin jaaru silaa an jiraachuu baadhee rabbi isin keessa na kaayuu baate miidiyaa kana gubbaa sareen isin nyaatte jechuu kuma isin beeytanitti. Walii galleemi kan hooggan godhu an maallaqa kiyya Oromoo kenneetiin qabsaa'ee malee maallaqa Oromoo kaniin fudhadhee ani maallaqa niin facaasa na beeka namni amala kiyya. Maallaqa Oromoo kaniin saame Oromoof hin qabsaa'ee jee tokkolleen qabu kaniin unnatiyyaan bururuqee godhe malee. Yoo liftootas taate maallaqa kiyyaan hin gargaara. Walliftoonni keenya xiqqaa guddaan kutaa 11 na beekan jechuudha. Uumama kiyya. Takka walliftoota keenyaan mataa ol qabaddeen beeku. Hayyuu biyyattiyyaan mataa ol qabaddeen beeku. Kun immoo ana miidhamaa na godhee. Jaalala beekuun ana miidhamaa na godhee. Hamma isin asabiyyeettan, Jawaar arrabsitan, maal jettaniis an tokko muumatti yaamee uummata Oromootiin dubbaddaa jechuudha. Hanga isin gosa nooleeti gosa qaalluuti jettan isin hunda kataa'ee faarsee walitti yaamee jaaru ana. Namni gosa akka kanaa kunga nama salphaadha miti jechuudha. Kennaa rabbi namaa kennu malee waan akka salphatti argamu miti. Eenyumaa wajjin siyaasaadhaan si diiguu hin danda'a. Aangoo si diiguu hin danda'a. Gosaan wal si nyaachisuu hin danda'a. Gosa xiyyeessatti. Gaafa isin waraana jajjabee kana xiqqeessitanii namaa gadi gootanii jajjabee dirratti facaaftan miliyoona 52 ka jajjabee kana kaa'e ana. Konsartii godhee jechuudha. Jajjabeen kun naara gaas keessa jiran. Hoggaa jajjabee gamaa gamana wal nyaatte ka tokkummatti yaamu ana. Ka Salaalee booyu ana, ka Tuulamaa booyu, ka Wallaggaa booyu ana, ka Jimmaa booyu ana. Ka Siikoo Mandoo booyu ana. Sarummaa kiyyaan jechuudha. Kana argeedhaa booyu ana. Kan keensiidhaaf booyu, kan paastariif booyu, kan kiristaanaa booyu, kan musliimaa booyu, kan addunyaa fi musliimaa booyu ana. Kan rakkataa keessaniif booyee furmaatatti kennu ana. Jaarraa abbaa gadaa seenaa mulqame. Walliftoota gurguddaa kana osoo hin taane. Jaarraa abbaa gadaa wallee keessatti hin baane ana Kadiiri kan baasee seenaa isaa raggaasisee abbaa seenaa taasisee seenaa isaa abbaa seenichaa taasisee abbaa qabsoodhaa taasisee murteesse ana Kadiiri gochi kana caaleen jiru. Yoo isiniif kata'u ta'e sarummaa kiyyaan Oromummaa kiyyaan osoo hin taane maallaqa tiriliyoona onaa kennite Oromoo arrarraa eegaleetiin jibbee jira ana saree Oromooti. Dhaggeeffadhu. Takkitti tana qofan barbaada. Dubbii gabaabaadha. Gosti kiyya saree Oromooti. Nama Oromooti miti. Funyaan hin naabaatu. Saree Oromoo ta'uudhaaf garuu mirga guutuudhaan qaba. Rabbiitu na uume waan ta'eef. Jechi kana caaleen jiru. Ana saree Oromoo garuu akan gosa addaan cicciru gosa himadhee san keessa waan biraatiin na dadhabnaan kana. Kanaaf
dubbii gosaarra dhaabbadha. Uummata kana mangaraarsitanii isiniifuu safuudha. Kanaaf jabaadha jechuudhaan barbaada. Nam tokkolleen waan fedhe abbaan fiyaa godhu. Abbaan kiyya waan fedhe godhes waan fedhe yoo jees galata isaatu guddaadha waan ta'eef. Ulfina isaatu guddaadha waan ta'eef. Abbaan kiyya ulfina isaa wallaaluun ulfina abbaa kiyyaan hin beekamu. Kun afaan Oromooti. Seeratti haasawani. Afaan Rasuulli. Afaan Kiristoosi. Kana kanaan hin raawwadha. Abbaan kiyya ulfina wallaaluun ulfina abbaa kiyyaa wallaalu. Abadan. Abadan. Abbaa kiyyaa wajjin dorgomu. Nin du'a malee. Onneerraa hin jaabeeki kana. Afaan hin jechaati miti onneerraa. Xiqqoo kanatti dhagahamu abbaa kiyyaa kabajamaa. Miskinticha rabbii wanta jechuudhaa fi saniifillee dhiifama godheetiif hin jira. Eenyumaafuu. Dawmati kaamma jibu kana yoo silaa nama biraa taate. Abiyyummaan mataan isaa gurra isaa qabee rarraasee akka achii gabbaasuun isa godha silaa. Shimallisummaan akka gurra isaa rarraasee achi keessaa isa baasuun isa godha silaa. Raayyaan ittisa biyya sanii hundi dameeti kaasuun hundi hiriyoottan kiyya gurra isaa qabanii akka adda isaa dhaawanii kuffisanii hin godhuu danda'a. Silaa nama biraa taate. Amara yoo taate Amara people's my love. Tigray is my love. Gurage is Silte is my love. Harari is my love. Somali is Afar or Goba is my love. I'm human. Berishangul is my love. Dimmi Oromoda. Immasilnati. Dhimma namaati miti. Sammuun keenya guddatee sadarkaa addunyaatti dhaloota kale leenjisaa jiru nuti. Waa'ee gosa waa'ee ganda keessa kanarra guddatee jira dhaloonni Oromoo. Waa'ee kanaa haasa'u jechuu keenya. Sammuun dhaloota kanaa sammuu barate guddaadha. Haasa'u isaanii hojjetti haasa'u beekuu qabda dhaloota kana. Protocol ta'uu qabda, bareedaa ta'uu qabda. Bareeddee akkaataa itti uffattuun illee dhaloota kanatti haasa'uu qabda. Akkanumatti akka geejjatti miidiyaa gubbatti ba'uun gaarii miti. Miidhagaa ta'uu qabda. Akkaataa itti haasa'u itti loqonni kee bareeduu qaba. Protocol ta'uu qabda. Beekumsa fiddee dhufuu qabda. Dhaloota muuxannootti amanu kun. Siyaasa gayaa fiduu qabda. Yaada ilaalcha gayaa fiduu qabda. Dhaloota kanatti haasa'uudha. Haasa'u isaan haasa'uu beekuu qabda. Uummanni kun sirra dammaqaadha. Oromoon namaan dammeessa. Namni yeroo tanatti Oromoon dammeessa jiru qaanyiidha. Oromoon dammaqaadha. Dhaloonni Oromoo kun dammaqaadha. Siyaasaan barsiisa namni jiru. Siyaasa caalaadha beekan. Siyaasa akka addunyaa beekan. Dhaloonni kun namummatti amanan. Gosaa fi gandatti amanuu bira kun dabree jira. Dhaloonni kun dhaloota namummatti amanan dhaloota guddaadha. Dhaloota akka durii miti kun dhaloota irra jiraachaa jiru. Shamarranis ta'ee dhiira. Sin dhagayan waan ati jettu kana sin dhagayan. Dhaloota kana mataa cinquun hin barbaachisu. Dhaloota kana gammachiisaa bohaarsaatti barsiisanii dammeessan bilisummaadhaan. Kana barumsa ammayyaadhaan. Teknooloojiidhaan dhaloota teknooloojiiti kun. Baayoloojiiti dhaloota keemistiriiti. Dhaloota fiiziksiiti. Dhaloota kanumatti haasawaati dhaloota dippiloomaatiik ta'edha. Dhaloota kanumatti namni dhufee jee haasa'u kanaa si dhaga'uu miti. Dhaloota hedduu ariifatee kun smart. Haasa'u kanaa si dhaggeeffatan. Nu qaanfachiiftee siinsa. You understand me? Kanaaf gentle taatee dubbachuun protocol taatee dubbachuun dhaloota kanallee waan bareechu waan dura qaqqaban taanii dubbachuun hin barbaachisu. Dhaloota waan barsiisu dhaloota gabummaa barsiisa malee. Abbaa beekumsa nama dhaalchisu abbaa beekumsa ta'uudha. Abbaa wallaalummaa nama dhaalchisu abbaa abaa jaahil akka ilma abaa jaahil ta'uun is not fair. No success. Oleh galle
Sirban sadarkaa san sirba afaan Ingiliffaa sadarkaa san dhufu qaba. Muuziqaan afaan addunyaati. Anan gara afaan Arabaatii fi Ingiliffaatiin ce'ama. Oromoodhaaf waan ati bira ga'uu hin dandeenye umrii keetitti yoo sirbite sii kaayeetiif hin jira Oromoodhaaf. Umrii kee guutuu nootaadhaan kaayee malee walleedhaan miti kan hin kaayee Oromoodhaaf. Sirbaa miti noota akkaataatti sirbuu qabu. Kana lebirraan nugusni alamaa beeytonni gurguddaan kompoozoronni kaqqamar. Amaarraa eegale an amaarri hoggaa muuziqaa kaasee natti amanaa bar natti sagadanii beekan walliftoonni keenya guutuu. Jindii muuziqaa naan jaan malee nama muuziqaa naan jaaniin beekan teenyata Oromootis amaarrilleen eenyummaa nu shanyiin kamuu katigiree. Afaan hundan beeka afaan hunda wallisuu beeka. Walliftoonni nu akka wantatti ka daawwititti na laalee na ajaa'iba malee anta akka namni maallaqa na kafalee na sirbisiise na kafalchiise sirbisiise hin beeku. Nootaadhaan sii kaayaa fiitu faranjii irrattis biyya Arabaa irrattis namuu na beeka. Dubaay yoo gaafatte, Jidda yoo gaafatte, Qatar yoo gaafatte, Sudaan yoo gaafatte, Sudaanonni kun natti amanan. Nama maammoo wardii guddaan nugusaa alama warqii asirratti badhaasee kun jaamboo jootee keenya ni jira caaluu keenya rabbi araaramuu fi gatteessisee jechuudha. Nootaadhaan sii kaaya, beekumsaan sii kaaya, barumsaan sirbamuu qabaadha. Kan inni irratti garsiisus beekumsaan sirbamuu qabaadha. Nashiidaa si yoo fidde faarfannaa si yoo fidde isaan beekaa jechuudha. Ta dhugaa san beekumsaan deemuu qaban dura kaaya jechuudha. Beekumsi dur hin dalagu. Wallaalummaadhaan wanni dalagu tokko illee hin jiru Oromoo sammuu jijjiiraa irraa jechuudha keenya. Siyaasa isaatiinis, qabsoo isaatiinis, jijjiirama artii isaatiinis waa hundaanuu. Haasawa isaatiinis jijjiirutti jira jechuudha. Beekumsaan. Akkam baranne godhanii waan miidhaniif. Namoota isaan barsiisu jechootaa fi maamilee balleessuudhaan isaan keessa ija dhaamsanii wallaalaan qoftii walitti hambisanii wallaalaan taa'ee akka murtii murteessoo Oromoof barbaadan. Iji Oromoo bareedaan tokko Oromoo keessa yaadannate bareedaan sun Oromoo miti maqaa akka balleessan godhanii cabsanii jechuudha. Tooftaa kanaan dalagaa turanii jechuudha Oromoo irratti ijaaran. Yoo Oromoo muummicha ministeeraa ta'e Oromoodhaa miti inni. Yoo xiinxala siyaasaa ta'e Oromoodhaa miti inni bareedaa waan ta'eef. Oromoon kami kanuma geejjaa kanatti taa'uu kana akkanumatti waliin dha'uu kanaatitu Oromoodha. Yoo waan tokkummaa Oromoo haasa'e inni Oromoodha miti. Yoo bifa qabaate yoo beekumsa qabaate inni Oromoodha miti. Kanatti wallaalaa fi wallaalaa walitti hambisanii wallaalaa fi wallaalaan biyya borcee walis borcaa jira jechuudha. Haasawas borcaa jira jechuudha. Foormi zaliil uummata Oromoo taasisaa jira jechuudha. Uummata sheeppii hin qabne beekumsa hin qabne uummata Oromoo taasisee jechuudha. Oromoo xiqqeessaa jechuudha miidiyaa irratti. Akka namni itti qaanfatu godhaa jechuudha. Akka namni silaa keenyatee jee hawwu kan taasise ana Mr. Kadiri jaal milkii sabaatiin jaama ana mucaa bosonaa waboo forces. Saree Oromoo laal. Saree caalaa addunyaa kana gubbatti rabbi biratti illee kabajamaan hin jiru beekadu. Sareen abbaa guddifate hin gantu. Abbaan ciniintu. Tanaafin saree jeen. Ni eedi. Kabaja eedi. Jechiin as keessatti jee kun jecha guddaa barumsa namaa ta'uu waan ta'eef. Kaleessa immoo abbaa kiyya raayyaa abbaa machaa irra turtan. Waa'ee Ameerikaa irratti American love. Raayyaan kan uummata kiristaanaatis ni guddifatan. Kan musliimaa qofaa miti. Raayyaan kan uummata waaqeffataati ni guddifatan. Nutu beekaa jechuudha. Kan uummata musliimaati ni guddifatan. Hundi isaanii haadha abbaa isaatti raayyaadhaaf. Raayyaa suutanii ganda keessatti amantii keessatti gola keessatti hayyuu guddaa biyyaa xiqqeessuudhaaf gochan taane hin dalaginaa jechuudha. Jecha barreesseetiin jira. Dameetti kaa jara kanaa waggaa hedduu ta'e waan hin tajaajileef Ameerikaan yoo tuqan yoo namni tokko si keessaa tuqe yoo inni ciisee irriin gartee mooraa baqataa kunis kanatti argitu kun kan Israa'el kan matti baqatanii Masrii keessa taa'an kun kan Keeniyaa baqatan Oromoo taa'u kun kan baqataa Oromoo guddaa biyya keessaa baase kun kan Israa'elotaati kan Ameerikaanotaati. Kan Soomaaliyaa keessa hunda ilmaan Oromoo kana biyya tana hundatti barsiisu kasaaniiti. Bu'aa isaanii jaalachaa isaanis tuquun hin ta'u. Mirga namaa dhiibaa mirga fiitis tuquun hin ta'u. Mirga fiitis dhiibaa mirga namaa kabajuunis hin ta'u. Ilaalcha kee ilaalan Feesbuukiin kun hundi basaasa dabballee jiraati. Anuu mataan kiyya dabballee jiraati. Obboleessa namuu na beeka. Ifa.
Jaran na barsiise jaratu na barsiise na guddise. Hojiin dalagaa. Takka ammeenya kiyya na tuqanii nama tuqii abalu tuqinaan janiin beekan. Kaayyoo kiyya qofan dalagaa. Lammi biyya tanaati mas damee biyya tikaa biyya tanaati. Lammi biyya tanaa eegataati mas damee tikaa biyya tanaati. Biyya kanaaf hin falmaa jechuudha biyya Ingiliziif. Namni tokkichaan si keessa yoo isaan tuqe ilmaan Oromoo miliyoonaan Ameerikaa keessa Awurooppaa keessa jiran jechuudha. Ilaalcha nama keetii hunda gadda isaanitti yoo kofalte gadda isaanitti yoo ati harka dhoyte ilaalcha nama keetii hunda ilaalcha sanitti hubatan feesbuuka kanarraa barreeffama kee hunda shanyii kam akka taate ni beekan. As keessa yoo miitee deemte baadiyyaa keessaa dhaqanii si fuudhan nam meeqa baadiyyaa keessaa kaasii deeme qabanii fidanii si jee ummanni kun. Ummanni kun si caalaadha biyya beeka alama guutuu barabbaree beeka harka isaanii keessa jirti. Ummanni kun kan naafisi mobaayila keessaan addunyaarraa wal dubbisaa jiru haada tokko malee ummata qilleensarra kaallaatti itti nam kum torba fuudhee bararuu jechuudha. Okay? It's not easy. Beekumsa kana rabbitu kenneef. Ameerikaan akkas ta'u Ameerikaan miidhu. American shalom. American love. Namni namaaf na'uudha qaba yes. Gadda namaatiif hin gammannu yes. Namni nama ta'e waa walii gaddu qaba addunyaa wal fixuun Filistiinii fi Israa'el wal fixuun obboleeyyaniiti wal fixe wanni biraan jiru obboleeyyan walii galuu qabaniidha rabbi kaa'e. Heera rabbii diganiiti wal fixan akka ilmaan Yaaquubitti. Isaan lamaanuu gaafatamoodha jechuudha. Seera rabbiitti yoo haasofne jechuudha. Israa'el my brothers. Filistiin my brothers. Eenyumti nu addunyaa kanarratti wallaluun yakka rabbiiti. Dubbii gabaabaadha. One love, one love. Love is love. Bagataa keessaniifis na'u qabdaniidha wanni nuti keenya. Shanyii kee hunda ilaalchisa waan qabu se'an zarmaanzarii kan kee mana barumsaa keessatti waan qabaniin isaanis si miidhanii jechuudha. Sidhawan. Ameerikaa keessatti kabajaan kanniniif shanyii san hunda xiyyeeffannaatti laatan uummanni kun uummata akka keenyaas itti fakkaate. Jecha tokkichaatti dubbattuuf miidiyaa irra barreessituuf ati uummata koomentii tokko gaa barreessite haatis bijees irratti cufu nukuban qaban jettee yaaddaa basaasasaniiti berkun. Wanni serka kaameraan bakkaatti deemtu si quba qaba. Gurra keetirra si dhoosee si kuffisuu danda'a. Kanaaf fageessanii dhukaasuudha. Fageessanii yaaduutu caala waan ta'eef Oromoo tilmaamii deeme. Hamileen hin oofamin. Dammaqi. Beekumsaan mayyaawwadhaan. Shanyii ta'e hunda tayyoo inni keessa jirtu Ameerikaa jirtu fi Awurooppaa jirtu ni beekan nutti gammadee siin jaan. Ameerikaa kun isaan hin miidhu. Los Angeles love. Qabeenya ilmaan Oromoo hunda gubate. Biyya gaariidha. Biyya ilmaan Oromoo hammattee jirtu. Masgiida kumaantamaan biyya Awurooppaa san keessa warra jaarrate masgiida kumaantamaan Ameerikaa ijoollee jiranitu biyya keessatti jaare. Miskiina kumaantamaan biyya san keessa nama jirutu jaarree jechuudha. Mirga keenyaan kan tuqunitti mirga namaa tuquu hin dandeenyu. Nuntu ine waan ta'eef. Kun seera feera. Namoota hedduu doktoroota hedduu nu barsiisan piroofeesaroota hedduu. Xiyyeeffannaa nama keenyatti akka kennan baqataa kana hundaaf na'aa jechuu kiyyaafi. Baqataa yoo inni keessa jiru baqattoota keessan kana hunda ilaalcha san yoo qabaate ni beekan zeeroo si godhan sirraa godhan. Kisaaraa keessa maaf ol galchina. Kun kana. Kanaafin akkasitti hubachiise jechuudha. Mee ilaali bakka tana quba qabdaa. Wanni sayyidinaa Khadiir Nabi Muusaa anaatu beeka jee juu wanni gartee inni barsiise waan inni amma si barsiise kana suuratul Kaafi qiraa'a bismi rabbik. Wanni inni doonii ureef doonii gartee mootummaa doonii babbareeddu namarraa fudhatuutu jira yatiima kanaa jechaan uree jeeni bar. Akka irraan fudhanneef mootummaan kun. Mana kana wanni inni diigee forqiidhaas jalatti gartee awwaalanii fi ijoolleen tu yoo kaate warqee kanaanti fayyadamti. Mana kanarraa yoo diigamte lafa sii dhiifteetti godaanti. Biyya sii gurgurti kanaafin akka isaan asirra jiraatan mana diigame jaaree si jaarsisee yaa Muusaa. Malee Ameerikaan maallaqa addunyaa kanaa hunda isiitu oomisha. Kun isin miidhu daawwitii san hunda isiitu godhata. Ni qaban addunyaa tana maallaqa guutuu biyya ta'e sanillee Afrikaa kana guutuu biyyi Arabaa tun hundi tasaaniiti.
isaan jala deemte addunyaa tun gootuun tasaaniiti. Rabbitu kenneef beekumsaan galata rabbiiti. Rabbitu isaan gaafata. Nabi Muusaadhaanoo Firaa'uun hoggaa dubbiftu afaan nagayaatiin dubbisii jeen. Rasuulli Rabbii gadda namaa waliin gaddan malee itti gammadanii hin beekan. Nuti amma ummata Rasuul jala deemu osoo hin taane mallattoon keenya ka fakkaatu ummata Abaajaahil jala deemu Musaylamatul Khazzaab jala deemu fakkaanna. Guutumaa guututti wrong way. It's very wrong way, dangerous way. Akkaatummaan itti jirru ifumaafuu sirrata dhamete diin Rabbii irratti. If sirreessuudha qabna namaa waan takka waan jennuun hin qabnu. Waan nuti sirratanii fi Rabbiin isaan nutti kaasee malaayikaa azaabaa ka duniyaa tana gubbaati. Hoggaan nuti walii galluu dinnee seera Rabbii jalleef akkuma Rabbiin jeebaan lama sanitti dhukkee nurraa kaasu. Nuti ajajee dhukkee xayyaaraan nurraa kaasanii jechuudha. Nutu badii balleesse malee Rabbiin nu zallamne jechuudha. Kana amannee laa ilaaha illallaa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimiin jechuu qabna jechuudha. Hoggaa qurxummiin liqimsu. Nabi Yunus waan Rabbi zallameef malee Rabbiin isa zallameetii miti. Hoggaa xayyaaraan gabrootan isaa kan nu gubsiisus Rabbiin nutu Rabbi zallamee akka Rabbii zallameef nu guban. Maleekota isaati. Azaabattis akkasitti nu gubuu ta'an ilmi iqraa. Dii Rabbi yoo feete. Dubbii gabaabaadha. Hin amanuu Allaahutti. Yoo kan jettu taates yaa umeeda'u yaa farasu. Isa hojii qabsoo qabu. Beekumsa dhugaati ifa. Nuura Rabbiin dhokataadha miti. Shakkiin qaba. Rabbiin hundaaf holqita. Kiristaanaaf holqita. Isaan nyaachifachuu jiru. Ta'ijaaba qabduuf holqita. Ta'ijaaba hin qabneef holqita. Kiristaanaaf waaqeffataaf holqita. Adii fi gurraachaaf holqita Rabbiin. Nyaachifatee qananiifatee jiraachisaa jira gabroota isaa hunda. Isatu gaafata. Eenyumti nuun gaafatu. Ati ergamaa kiyya himuu malee amansiisuudhaaf mirga tokko illee qabdu. Yaa Muusaa hoggaa Firaa'uuna dubbiftu afaan lolaatii fi dallansuudhaan xiqqeessuudhaan osoo hin taane afaan nagayaatiin dubbisi. Dubbii gabaabaadha. Suratul Baqara. Ragaadhaan isitti fide jechuudha kitaabaan. Kanaaf raayyaan kan nama hundaati. Goota guddaa biyyaati. Ijoollee kiristaanaatiif isa abbaadha. Musliimaaf isa abbaadha. Abbaan ilmaansaa kunuunfateeti haala amala isaanii danda'ee jiraachifataa jechuudha. Wanni gamaa gamana akka raayyaa kiristaanni jibbu, akka waaqeffataan Oromoo jibbu, akka musliimni qofa jaallatu godhuun kun raayyaa jaallachuun jaamu raayyaan haasawaa nan siinjee kana fudhata malee haasawaati jettu kanan fudhatu jechuudha. Dammaqaadha waan ta'eef. Raayyaa akka addunyaatti yaaduun beeka malee raayyaa akka gandaatti akka gosatti yaaduun beeku waan ta'eef. Isa kanaati. Goda keessatti hin deemina. Yoo waa'ee siyaasaa kaasan hoggansa siyaasaa fuutanii ganda galchitan. Hoggansa siyaasaa fuutanii ganda galchitanii ganda wal nyaachiftan. Yaada ammoo hin beektan. Kana hunda barachuu bira qabdan kanaan isin barsiisu isin jidduu ta'a. Osoo dhaggeeffatanii waan barattan. Yoo barattan immoo addunyaa beektan. Barachuun beekuudha. Beekuun barachuudha. Baranneeti dhiiga ciccineeti. Warri baratee gartee warri waan kana isin barsiisu jiran boolla jiran qabri jiran. Wanni barataa biyya koo rasaasaan tumtaniif akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baaneef. Akka kana isin hin barsiifneef. Akka isin hin dammeeneef. Dubbii gabaabaadha. Kanaaf kana isin ibsinaa jechuudha. Addunyaa guutuu Rabbi nagaa godhu. Dhimmi isa kana. Akkasitti hoggayyuu nama takkummaa haasawu. Nama fagee. Seetil amilee na oofamu. Koomeentu waan sii kennaniif. Waan si faarsaniif. Helelele jettee hin bilbilin. Laali roga hedduudhaan dubbii madaali. Akkanan sii kennu kanatti. Dhaloota akkanaa ta'e. Dhaloota siiris ta'e kostaarra. Tak kitaaba wajjin. Tak. Mind akkaataatti haasa'u hunda. Gentle ta'e. Yookaan uummata kana duratti dhaloota kana duratti hin dhufin. Eenyumti kee. Ragaan qabdu ka evidensiidha addunyaan kun. Waan tokko dubbachuudhaaf viidiyoodhaan deeggaramuu qabda. Barreeffamaan deeggaramuu qabda. Yaada amansiisaadhaan uummata amansiisuu danda'u qabda. Yaada amansiisaadhaan yoo nama amansiisuu baatte hin dubbatin. Wanni kee hundi kijiba. Wanni dhugaa dubbituuf, wanni dhugaa didduuf kijibaa fi nama soba dhugaa fakkeessii dubbatu waan taateef. Malee dhugaan ifa mi'aawaadha. Qalbii namatti dhangala'aa malee gurra namaati miti. You understand me? Kanaaf ani gaa duraan waggaa 5 wallaanan biitii guutuun na beeyti biitii tun
nama kabajaa guddaa qabu nama guddaa ilma guddaa nama mawaanzi baazin keetan akkas deemu namni harkaan na fuudhu hin danda'u amallee kiyya gosa biraati as gubbaa na ta'a haayisi bakkuma fedhetti beekumsaan namoota malee wallaaluma waa no bashannannutti namana bashannanaatiin rabbii kiyya zakkara fantashiruu filartiidha bashannanaatiin oromoo dammeessa mataa kiyyaaf hin dhaggeeffadha muuziqaa siifii miti naaf qoricha anaaf dawaa kiyya ittiin guddadda kaa shaangullitti ijoolleen taphachiisan gartee abbaa kiyya akkasitti gitaaraan na guddisee jechuun anaaf qaama kiyya rabbiin kiyyaas naaf hayyamee jira kennaa rabbii kiyyaatti na dhukkuba itti waa hedduu obsa madaa kiyya madaa tiyya san kanaa tokko faranjiidha keenya na oowwisa arabaan madaa tiyya naa tokko perfect irraa isiniin barsiisa uummata kiyya waan itti fayyadamu isii tana anaatu muuziqatti haajame rabbitti hin haajamu rabbi maa bashannan tajee azaabatti nan guguuchuu azaabattis na bashannansiisuu ta'a jannatattis rabbii kiyya azaabaa fi jannatattis waan amanuwan allaahumatti namana fedhu gubachuu baadhee sun dhimma isaati allaahummaan hin zakkara jannanni jiraachuu baates azaabni jiraachuu baates isa kana jannanni jiraateef allaahutti namanu allaahumma ta'uudhattiin amanee jira haqal yaqiini azaabaas waa sodaadde allaahutti namanu allaahummaa isaatiin azaaba uumuu isaatiin allahummatti amane allahummaan sodaaddaa jechuun anaaf jaalallee kiyya amanaa guddisaa kiyya jechuu kiyya allahuun kiyya nuura kiyya naaf jiruu jireenya kiyya allahuun kiyya anaaf nama natti aanu kana hunda isaaniif biratti harka khaliila kiyya abbaa fedhennaa beeka namarraa wanni kophaa beetaa'uuf isaa wajji haasawachuuf rasuulli rabbiittis jaalallee kiyya nuuraan kanaa mul'atu ana nuuraan naa mul'ata bobaasaa jalaan rafee oolee bulaa jechuu kiyya naaf akhiraa jechuun fagoo jechuu miti arshii jechuun naaf fagoo jechuu miti hidda dhamaa kanarraa allahuun kiyyaas natti aana ija tana caalaa ija tiyyaa jechuu rasuulli kiyyaas ija tana caalaa natti aana jechuu argaa tiyyaa quratal ayn akka namni jiru kanaa miti akka namni haasa'u kanaaf barachuun beekuun barachuudha rasuul jala deemuun rabbi jala deemuun kiristoos jala deemuun dayyisummaa yookaan wallaalummaa miti feetu wengela nagaafadhu feetu saayinsii nagaafadhu feetu qabsoo nagaafadhu feetu siyaasaa nagaafadhu ka addunyaa feetu furmaata nagaafadhu rakkina keetiif furmaata bakka feetetti addunyaa gubbatti siin fura perfect kanaachi maaltu jira kanaachi afaan kee wali qabadhu tiyu siitaa itti dalagadhu guddadhu an oromoo irraa waan hin eeggadduun qabu deengada xayyaaraan dabalanii biyyatti nagalchina jennaan kunoo muummichi keenya akka jedhu muummicha biratti kabajaa guddaan qaba waboo biratti kabajaa guddaan qaba dhaaba kan biratti uummata oromoo biratti nama sanii raajaa qabuumi nama makiinaa ol qabee harka akkanatti akka ashaangullitti deemuume kanan ijoollummaatti jettii waggaa 11 hin dabarse waggaa 11 aalamni guutuun kutaan oromiyaa guutuun waggaan gad deemu makiinaa dura ciciifti biyya guutuu beekaa jechuu mootummaan biyya akka kiyyatti hin kabajamu jechuu kana waan bira dabreedha ni beekaa jechuu takkaa bakka itti kanneen beeku beekamti ameerikaa yoon dhaqe as keessaa'u namarraa baqadheetiin taa'u manni kiyya ni gaggaba waggaan arge kana kukufa as keessatti as ingilizuma kana keessatti ni kufaan sinjee bara kana meedaa gubbatti kanaaf kanaa miti ummata oromoo jechaan osoo hin taane gochaa kaniin dalagan saroomaadha ammas isaaf hin dhukkubsadhee ciisaa jechuun miidhaan mana hidhatti miidhame mangistiin naa beekana wallaanaa jira jechuun maaliin namatti balleessee eenyuun tuqeedha kanaaf ani sin jaalachuu malee kunoo jaaldirii isaa ilama kuban qaba an nama dhuguu Khadiir kunii jiru Ameerikatti isa xayyaara naa bitee tikeeta Niiyorkitti na yaamee jaaldirii isaa ilama goota guddaa loltuu guddaa kana guddise hundee tiyya qabee jaaldirii isaa ilama guddaa sooressa guddaa Ameerika goota guddaa daddaan qabne wallisaa guddaa daddaan qabne mana isaa baatii takkaan taa'ee jechuun ilmaan isaa keessa amalli isaa akkamii boo'ee gangalateeti jaallawwan gurguddaa isa bira jira awween kana see je'ee maatii isaati hojii boo'anii gangalatanii yee biyya tikeeta isaatti Minnesota irraa muree kuma meeqaan akka mangistitti
private jettiidhaan New York nageesse jechuudha. Daldiriisaan keenya kunoo kan jiru. Isatu nageesse kan biyya Ameerikaa dhufetti. Nama walitti guuttatee kana fidee eessana fide Washington DC South Lakeota jiranii New York amna sa'a 38 oofee nama baadhatee makiinatti isaatti guutee dhufee na zayyaree jechuudha daldiriirsaa elemoo. Kanaaf qadar fooqu kasagala baarame kurnaffaa na bira guuttata kasagalee bifame kurnaffaa na biratti rabbi guutaaf tadhumaati rabbi natti fidaa beeka dooma lamaafis kasagal abaarame an sibiilumaan natti dhufa la nuti sibiilumaan nutti dhufa sibiila kana tumnee karatti baafannee wayii murachuun nu dhibdu jechuu baalistara tumtuu dhagaa kanaaf odaan bultum malee dambiidha miti. Odaan bultum dhaddacha heeraa fi seera addunyaa kanaati hangafa sirna walabaa seenaa guddaan Oromoo keessaa Oromoon qabdu odaa bultum kan wallaaltee dhamaatee teessu waan haasa wallee wallaale qushaasha wabaa waan bakka hin qabne tingalawa. Dhaloota seera haasawaa barsiisu. Nama guddaa jechuun kana. Qabrii fi bareeffachuu, du'a fi bareeffachuu. Akka Ali Birraa sanitti. Dhaloota waan gaarii barsiisanii dabru. Abbaan kiyya Ali Birraa eenyumaaf ka waliin gaane ministeera akkamiif waliin gaane anaaf lafa ol ka'a. Abbaa fedhee beeka. Noo Muktaar keenya ni jira. Jaataan keenya ni jira jechuudha. Jaataa keenya na guddise. Jaataa Junaidi. Abbaa fedheef ka lafa waliin gaaneen siin jedhe. Abbaan kiyya Ali Birraa. Makiinaa natti ergeeti yoon jalaa bade bakkaan jiru na fuudhaan siin jedhe. Qamar keenya akkasi. Haacaaluu fa'aa matammatti natti ergee jechuudha qamar. Jaamboo wajjin hamar makiinaa isaatti kennee mucaasan qabaa fidaa jee. Gaafaan Suudaan itti godhanii akkasii badeetiin Suudaan dhaqee qabsoodhaa miti walitti diigee Suudaan raaseetiin siin jee bare xayyaara meeqaa fi lafa guutuudhaan la marsanii dhukkee irraa kaasee daballumaadhaan mataa garagalchee dameeti kaasiyaanii hunda seenee imbaasii isaanii hunda barabbareetiin siin jee kunoo safaaraa Suudiiti namoonni beeka daminnan keenya deemaa gaafadha daminni gosta hunda. Obboobti jabbaara kan walitti isin qabaa jiru Suudii. Diplomaasiin baasisaniiti sababa qiyyatti hojii irraa ari'ame amma jinniidha maaliiti namni gosa akka kanaa jedhettiin Suudaan ministeerota hamma Albashiiritti axiree qabsoo kufte biyya keessaa kaasee biyyatti deebi'ee qeyroo fincilsiisee seenee jechuudha dubbii gabaabadha. Ragaa suuraa wajjiniin qeyroo sana akkamitti kala injifamte tabbaan fedhen beene humna ofii deessi garsiise ana saricha Oromooti. Kana hunda hoggaan dalagu eenyumti qubanan qabu ammarataa ta'uu kiyya siifiini maafayyaa ta'uu kiyya siifiini mudirqaman qabu saree ta'uu kiyyaan siimaa nama ta'uu kiyya sii mudirqaman qabu beekaa ta'uu kiyya sii mudirqaman qabu wallaala ta'uu kiyya qofan irraa gartaa jechuu kiyya. You understand me? Kasadeen bareen tootiin siin jee kasaree re'ee jee gurgure. Ilmoo sadee wadaaja haadira buuca kaa'ee si qoqorsen siin jee. Akka kanaati. Kanaaf takkaa namootan baratin
laaleen beekan namoota baratan malee. Namoonni baratan waan dubbatan beekan akkatti dubbatan beekan. Namoonni baratii waan dubbatanis waan hojjetanis hin beekan waan ta'eef obsaan barsiisuudha sareen cimaan obsaadha maqaansaa. Kanaafiin obsee barsiisuun dirqama. Wannummaan qabsoo hin hubuu obsinee barsiisuudha wallaalummatti amanneeti. Sirba wallaalummaa kan sirbin beekumsaan akka ta'u garsiisaa jira. Nashiidaa wallaalummaa kan taane quraana wallaalummaa kan oofne. Waanuma hunda keessatti saayinsii wallaalummaa kan oofne haasawa afaan Oromoo kan wallaalummaa kan haasoin afaan Oromoo afaan arrabsootii miti. Afaan wal xiqqeessuutii miti. Afaan itti wal nyaachuutii miti. Afaan Oromoo kan nama walii galchu. Afaan beekumsaan itti haasawamu. Kan namni isaa jechisaa mi'aawu jechuun kan namni dhaggeeffateen kun. Jalqaba mi'a afaan keenyaa barru jechuu keenya. Siyaasa Oromootiin akka waliin nyaanne kan hin halkanii guyyaa taasisaa jiru jechuun waan loof jeeyyaa. Addunyaa guutuu irra gadhaam, miidiyaa irra gadhaam. Duuba kasareen Oromoo kana godhe gaa ani ka Oromoo ifi injoo kun maal akka godhe I don't know me. Sareen Oromoo haa jiraatu. Sareen abbaa guddifate hin ganu. Sareen guyyaa tokko namaa duute galata qaba. Adurreen guyyaa tokko osuma waan fedhe taate illee isin jee. Sareen guyyaa tokko diina sirraa duute galata qabdi. Bakka guddaa qabdi. Adurreen guyyaa tokko bashoon guyyaa tokko sirraa hantuuta nyaattee galata qabdi. Hadiir guddaa saricha guddaa dhiyeesse. You understand me, love? Kanaaf bashannanni sirboota irraan sii kaaya. Sirboota ijoollee teenya keessa sambasa irra siin kaaya. Warra beekumsa qaban. Ka addunyaa tana guutuun irra sii kaaya shaajii jechuudha. Aadaa ta'e shamarran kan ka'e dhiira ta'e sii beeksisaatti hin jira jechuudha. Akka addunyaatti sii guddatan afaan hundaan. Nama miilee lamee kaayisan daawwata jechuudha. Kana hunda haadha manaatti himeeti bara haadha manaatti hin qabaa baran. Boontoo warra kalloo. Tasami reefki lafaa ka'ee buumbatu. Namatti dallaa irraa ajaa qabaaddeeti miti.